عندن ديتا وهان ما في ذا مكرا أتشلو عندن ديتا عندن ديتا والله نمني وش انتو فتي بنا هذه نتفتي جراريسا والله انتو فتي سنديسي والله نما توكو فاسدا مقادو يتي أسرق دبتي أبو نمني أندس نجر سلانم نمو يتوادو بمقا كيري دايركت بسايتي دايركت نفتي نسنيا سيالي نمي توكو أسرق سلا يبلو أتكان جن يبلو أكنا تاتي جتك مقادو يتي يا مسرت شيبنا هذيك أنير أيو والله يسيفو وانزل عن بالي هندرجناج يا أبو نلي نفارسين نفارسين إنجن أنا جيتان نلي إنجالتين مكنياتهم هم تكنا نقول وانتيف منهم شغله كمر باروبا إذا نما سوشيال ميديا كنا أنا كجار سينم ندمكم مرتي سوشيال ميديا كنا ويثلاث تنقو شو ناتو جالتي وان فيتي هاتاتو إسن هنقل شوتي deebii gahaa kennitee jirta nama kamiyyuu si galee kanaafuu waan haadhaaf abbaan kan keessi intala haadhaaf abbaan kan keessi wajjin jaalattee abbeeronni eessumoonni gandi kan kee firri kan kee aanaa ahliin kee guutuun siif jaalatee sitti fuudhe nama kamiyyuu harargees tahee baales tahee abbaa fedhayyuu haa ta'u namta kan galchu si galee kanaafuu bultii kan keessitu jabeeffata. Intala dammoo makii si wajjin jaalannee jirra waan warri keessi jaalate waan bii keessi jaalate eenyuyyuu dhufee makiin tana sayyoo jedheen irraa waa buusuu hin dandayan. Si galee asirratti dammootu nurrallee maatii keetirrallee hiriyoota keetirrallee murteessaan sihi waan kana situ mataa itti gochuu danda'a si galee har'a maleellee gabbaatanii nama takkaafiyyuu deebiin namni adadaatti deebii kennaafi deemtuun tahaftee oo'ee waan biraa dhalaa deema si galee. Alati gabbaatee ma akkana jetta ma akkana gootan maaliif akkana jettan jettuun dubbii dhalaa deeman kana dammootu hoolota biyya arabaa nama sammuu hin qabne ka jireenyi baqattummaa sammuu isaanii hadoochite ka kana deeman wallaalan dhufanii hammii fi asirratti harcaafatan si galee tanaan sammuu ofii firii godhan kanaafuu namoota akkanaa kanaan bootaa kennuuf namoota akkanaa kanaaf bootaa kennuufii hin qabdu akka intala biyyitii takkatti waan asiidhaamu kanuma siin jedhee ture kana durallee. Deebisiillee kana booda makiilleen gabbaatee akka nama takkaafiyyuu deebii takka hin kennine. Galaa ofirraa jireenya keessan oofadhaa akka gaariitti. Oduu namaatiif bootaa hin kennina. Hagasuma fiidhaa hoo barbaada galatoodha. Mee haadha siinqee takka jala jirti galchiin mee baalee biyya koo keessattu takka. أبدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي مال تشيدي بيسا غروا أمتا قشاشا ولي مال دادي أمتا كنا ديوي ديوستامو ديوال سنبنا تيور مني قد مان كوبا فانسي كايا فان كيسا ربيسي في رميدا أكا دوران غلغل يركتي تنين كاسي عرب ساني تقول في تساني تقول في تيبران داردو والله أي مال تسنج ما لم تكون سيجال شويتين قد دينا قال شابتنا جايبه Sirba bani Oromoon watan jette Oromoon iddee ati jara dura deemaa jirta of agartaati maaltu si ga'e ayyitu. أبشر. Dhiisi nama namoota kanneen duraanillee hin beektaa deebiin deebisiniinii fi har'allee kaleellee hin beektaa waan maraa yoo qarallee waan akkana amala akkana ammoo hin qabdu beektaa waan maraa keessaan haasofnaa kan kaafee jechuudha. Deebiin deebisiin lammata asirra dhuftee aga beektaa ayyitu jedhe. Yoo didatte ammoo jechuudha laalaniitiin maslahaa jiruun itti gabbaanii ofirraa deebisan malee tanniin qoshashaa waliin afaan hin banin lammata deebiin deebisanii uummata kana uummanni kabajaan jaalatu yoo ati deebii deebistee boramma kanarraa haasofteera. Taate ajanda agoonee fi maal
Adde ati ajanda kootee fi har'a namatti likkooyitee deebistee fi yeroo amma kun nagarii bar deebii nu deebiseetti amma borgana gayyaate. والله Wallahi. No, isitti illee himi jedhi maa keenillee akka uummata kana waliin hin haasofne. ابشر Dufin akkuma galgala duraan viidiyoo walitti qabatteetiin itti kolfisu sanitti itti kolfi malee kasii arrabsan. Indoomii waa gartee laayik faa godhii fi bira tariyyuu. ابشر ابشر هي Akkas godhi lammas ittiin deebiin hin dhufin dhimma kanaaf jettee asirratti hin deebiin. تعال ابشر برو ايش السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم يمسى نجا نجا والله الحمد لله كم جرت على في يا كيدي جرة والله قالت ربي أم باقي جرات مولو مانو أما ني جزاتي أكارجي سجلا جرا سيدا كيفتشو جرا نموني هدولني ياده هدو دبثني أنس ياده هاروان قابو كانوا مساني سنة دورة ديبيا ساعتي سيدي رسوهم بربادو دورة ساعتي أسرتيتي أسرت قبدي كانا عالمانا تيسا وجين تيتي وسوكل فيتي الرفلة تمادا ساعتي كانوا صوف فجلا بالليسو صوباتي الرفلة تمادا جتشون دفتي أسر أمتا كان جزي جنو نمون سجارة هدو جرا نمون سدين كسيفة نموت هدو تسر جرا نمون هدو لن ديبي سرا ديبي ساجران سرا برمتا جران وانا دفتي ديبي ديبي سوس توكو ينجرو ما كي لك اسمت نمون سجارة هدو تجرا كيسير رامور متنيس هدو جرا وانا سنساني دفتني ديبي تكتكان ديبي تنيفي نو أمتا سمون قمني قم تشيفتني في توكو ينجرو yeroo ta'e qabdu maaliif laayif irra dhuftee kutuuf jettee isaa wajjin afaan si goggogaa duruma dursoo dubbii maal akka ta'uuf sa'aatii qabdu san ofirraa mana kee keessa hoteettee hoo harmanaa ta'e wajjin siniifuu teessaniifuu walii haarawaa ganaa uummata kanaa deebii deebista fedhiin uummata ammootiyyuu eega wal fuudhan ijoolleen tuni miidiyaa irraa maas soqaniidha miidiyaa tanarraa ol deebifnaadha wanni biraa wanni takka hin jiru yookiin namaanillee walitti isin jiru kaan bakka kaanii kaawwanne seenaniif miidiyaa irraa ol deebifnaadha yaadni isaanii. Suni fedhii keessan irratti rarra'a malee jecha isaanii irratti rarra'u. Isaan isin hin hooggananii jechuudha. Yoo ammoo ofirraallee deebisuu barbaanne nuti akka baaleetitti cafallayne abbaa barbaanne ofirraa deebisuu dandeenya. Garuu arraba xixiqqishuu jala as durallee jala hin deemne xiqqaan kennas guddaan kennas ganaallee jala hin deemu. Ganaallee dubbii xixiqqoo tanaaf akka wanni ittiin deebisnu maaliif jennaan biyya baay'ee jaalatamtuu fi biyya olomaa'iin keessa jiru biyya namoonni gurguddaan keessatti uummanni beekamaan durirraa hanga namaa silaa namni waamamu keessatti jiru keessatti dhalannee guddanne maatii kabaja qabu keessatti jechuudha. Gizaa asirra dhuftee dubbattu abbaa kee bareedaa san laali haadha ta'e bareedduu san obboleeyyan ta'e babbareedduu san gosa kee sanyii kee qarraa baate ganda kee mushbaalee muluu. Kanaaf isiileen akkasumatti nuu taate akkuma sii taate nuullee taate ganyaa keennaa hedduu jaalannaan hedduu kabajnaan bakka qabnaaf waan ilmi keenya jaalate nuti hunduu jaalanne ni jaalannaa hin kabajnaa si waan jaalannuuf jechuudha. Kanaafiyyuu liivii irraallee bu'ii nama takkaallee deebitanii keessattuu maakiin jechuudha. Baay'ee tokkoon jaaladhaan baay'ee tokkoon kabajaan keessattuu maakiin dhuftee nama takka akka deebiin kennine abbaa fedhe kun isii faarawaa miti si durallee arrabsaanii turan waan ta'eef eegatti dhuftes arrabsaanii turan waan ta'eef nama takkaaf gad deebitee deebii kennuu hin qabdu. Sagalee isii yoo kolfaaf taphaaf asirra dhuftan malee yoo akka duraanii sunimaaf asirra dhuftan malee isiinis atis nama takkaa deebii lallabaa haa oolanii maqaa keessan iyyaa haa oolanii abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu deebii hin kennin asirra hin dheeressu haganuma siin jedha galatoomee hedduu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جبتها؟ جرة والله الحمد لله أنا قام. والله جرة قلت سابقة جرات.
Walumaanuu baga jiran isaan. Maal haaronni wanni jedhan jiru waan hagammaa haasaa jiran dhagaa jira beekta. Namni waan asirraa jedhu dhugaa dubbachuudhaaf nama jechuun tiktookii kanallee numa lallaallaa nama lama namoota muraasa asii galee waan akkasii oofanii jedhan ammoo namni mucattii nama baatellee warri dura haasa'e illee wal fakkaatu haasaa turanii beekta. So kanarratti yaadni addaa ka'anii qabu hin jiruuti. Riyaalitiin jirtu pooyintiin dhugaa tiktookii akka barbaaddetti akkuma duraanitti dalage. Akka amma isin jette kana tokkoffaa maaltu jira beekta sooshaal miidiyaa fi laayifiin jireenya ofii guutuu namni amma kaasirratti haasawuma biraati jireenya keessan tiktookii irra fidina akka duraanitti tiktookii yoo dalagdee jette noormaala akka misiin sitti himte kana lammata gadi baatee waan kanaan dubbatti because wannoon jettu mizaana keen kaaftu si galee kiiloo tokko kaaftanii namni tokko asirraa waan namni haasa'e waan atamma haasa'ite kana boru muranii gadi dhiisanii kabraa itti dabalanii gadi dhiisan si galee kanaafiyyuu ati jaraa wal qixaa miti ignoor godhii bira tarii waan gara kanaa gonkumayyuu irraan deebisin irraan leenaa sa'in sa'aatii ammaa kanarraa jijjiirri tiktookii akka duraanitti yoo dalaganii jettan that's not fair so kanaan alatti waan asirraa namni amma keessaa muree viidiyoo garagaraa maal gadhiisu kana bira tar because darajaa san bira tartee jirta beektaata inni biraa private life injiraa miti waan mana keessatti jiraatanii fi sooshaal miidiyaan garagara ta'uu qaba akkuma duraanitti jireenyi kan kee ka dhuunfaatii fi miidiyaan akka waliin qabanne jechuu barbaadaati galee. Taphumaa fi qalbii fi osirra baatanii yookaan akkuma duraanitti geemii taphachuun maali suni noormaala kasanii achi abbaan fedhe sirraa waan akkanaa bare abbaan fedhayyuu namni hima haasaasii galee injiraa miti ati namni ilmi namaa kana keessa yeroo marayyuu namni marti waliin fakkaatu sooshaal miidiyaa jechuun ammoo miidiyaa firiidhaa bilisaa nama mara kontirool godhuun hin danda'amu garuu riyaalitiin namni asirra jiru martinuyyuu anamma fakkeenyaaf jechuun hin jiraa miti namni asirra jiru 90% dhugaa yoo dubbatte koomantii kana jalaa qabee namni martu ijoollee isin jaalattu ijoollee sappoortii isin gootu nama muraasa namni sunniin sii galee 5% yookaan 5% takkan ga'u namni waan akkasii waan fokkattuu dalagu saniif ammoo tuyyuu gadi ba'anii waan gatii itti kennu waan barbaachisaa miti na fakkaate. Warri sirraa deebisullee akkasumatti ammoo tuyyuu asirra ciisa sii galee namoonni jala jiru kun martuu nama isin kabajanii so ignore godhii bira tarii waan guddattu likkin malee ciil godha. Taatee. Wana garaachin laa bareeda. Ayyee galata. Asumaanuu bakka itti si ga'e siin jira walirraa deemtan. Thank you bro. Galatu. Malee gatii itti gadi ta'e takka irraa kaatiin malee. Abshira ayyee. Welcome. Akkasii namni sana jira. Keessummaan nagaa jira. Nagaa. Jala baga jiraatti akkamatti. Jirra wallah alhamdulillah. Mana kan kee ala teennetti gammaduu feena wayita seenuun feenu garuu har'a seennee jirra. Baga nagaan seenta. I think waa'in ture beektaa jecha tokko ture na waa'itti iyyuu beektaa miliyoona meeqa walitti qabee harka dhoofsisa beektee jennaan nama san bakka sanii dhabnaan eegas kan akka isaa tokko dhufeetiin harka dhoofsisaa jedhee uummata keessa dhaabbate. Uummanni harka dha'uu sun hin cacallise maannaan ka beekutu harka dhoofsise malee kan beekne harka dhoofsisuu hin dadhabe. Maa callistanii jennaan bakka hin taane jedhee ni beekte. Amma ati Oromoo miliyoona 60 keessa baatee ummata kee kan osoo beektu saba kee kan osoo beektu nama tokko meeqama argitee waa hagu tokko yookaan buna fireeni beekta buna qishiraa jedhanii firiin takkittiin kiiloo kaaftee asharri haga fireen takkittiin kiiloo kaasu san asharri kiiloon kaasu. Ashara ol fuutee lakkaa'uuf immoo asharaaf deebisuuf baay'ee kiiloo kenna keessaa bu'aa jirta. Asharaaf deebisuun kan kee qishiraa odoo qishira tokko gabbaa'ee silaatitti bu'ee deebisiif siin jenna silaatinne si dhageeffannaa jira. Asharaaf dhuftee yoo asharaaf deebisa ashara ol fuudha jettu nama saalfachiisa. Makkin teennas qishira atis qishira asharaaf deebisina. Ofi saalfachiisina rabbi jedhati maaliif jennaan Oromoon namni gideetu tokko beekta achi ilaalee ijoolleen teen akkana jirti ijoolleen teen akkana jettee beektee namni hedduu namni si jaalatu bakka guddaa isinii qaba. Kutaan 11 hundi bakka guddaa isinii qaba. Ashara miidiyaa gubbaa deemu ka jireenyi itti rakkate yaa obboleessa kee
jireenyi itti rakkate yaa bulki kanaaf du'aayii godha yaa rabbi sinaa ijaaru jedhaani rabbi sinaa guddisu beekumtii sinaa kennu jedhaati du'aayii godhaa fi bira kutaa bakka isin geettan kana haa ga'ani maaliif jennaani wallaalan beekaan nama ajjeesu wallaalan nama ajjeesa isin beekaa waan taataniif jara kanaaf du'aayii godha Oromoon silaa osoo smart taatee Oromoon argitee warri amma argitee nama kudhan illee dabaleen ta'anii nama ofii irratti afaan baran kun otoo silaa yaada biratti achi jijjiiratanii namatti tola. Immoo ammas attingisii fi makkisharraa namni dubbatuu danda'u yookaan dandeettii qabaatee hin jira jedhee nama nuti dubbatte. Kanaaf ammaaf silaa wanni dabre baga deebistee illee gabbaatee rakkoo miti. Jara kenna maal taatanii jettee uummata kee gaafachuun kadheebbotes qabeelas gaafattee yoo isaan waa barbaadan isinii kenninaa badiin keessan maaliif rakkina maal qabdanii gaafachuu rakkinan qabu garuu ammaan booda gadi deebinee eega shirrii alfaa dubbatan hingaa. Isin ilmaan sabaati ilmaan gandaati illee miti. Saba Oromootirraa baatanii makkishaan ta'a Oromooti ibsishaan ka Oromooti so maqaan hin xureessina kanuma isinii dhaamaani uummata asharaa deebiin deebisina nullee ashara ta'een hin tuffatina ati nullee babalannaa inshaalla guyyaa tokko warri afaan dhedheeratullee isinumarraa baratuuf isin jala yaa'aa jira yoo danda'anii of sirreessan of haa sirreessan yoo dadhaban immoo wanni godhan hin jiru antanuma isiniin jedha kabajaa abbatuuf jalatti qaba kanuma jira galatu. Tole galatoo bro. Thank you. እና bani aadam akkasii dubbii baay'isanii fi baay'attee fi harreetti fe'an jetti beetanii Oromoon galatooma hundumti keessanuu isiniin jechaa asumaanii yaa'u annaanni gisee asfallaagi no akkuma inni amma jedhee bahe hasharaaf deebiin kennanii yaa'u qishirriin jedha እና nuti nama jechuun nama safuun guddate ganda kabajamaa irraa baane saba kabajamaa irraa baane saniif waan badaa afaan badaa hin dubbanne saniif afaan keenya ta'uu taattarra miidiyaa taatu turree jirra miidiyaa kana inshaallah wanta Oromoo muraas jirurraa fayyadamuu jammarre soo har'allee asuma jirra. Kanaafiyyuu biyaansi laraasaachuu kabajaa fi teessoo abbatuuf jalatti eegaa jedhee dhugaadha. Kanatuma. Akkasitti dhabbee obsisanii haa kennu waan maraafu inni maara galchina. Yaa'u ibsaa asmaaratti argaa gubachuu yeroo illee. Akkasanii amma galatooma hundumti keessanuu inshaallah nagaa rabbi waliin nu haadachaasu woroon isin seensin dhiifamaa yaa'u haga nama muraasa galchee jira isin jechaa yaa'u yeroo biraa inshaallah waan biraatiin rabbi waliin nu hadeebisu kan osoo hin taane waan biraatiin haasaa biraatiin jechuu taphannee qofallee asirratti wanaana jechuu waliin dachaana kana booda abbaan fedha waan fedhan kooyitanii alee namni deebisee deebisuu jirus galatooma Masih jira karena fiuna gahan tura unun tiga sanu pa isin jaladda wa iti ke butu go mal butu ki wa itna